guyyaa tokko ajaa'iba agartanii nama keessatti xinneessa arraa baluu kana jedheeti nama keessatti gartee dhaqee itti qophaa'eetuma arrabas waan jedhu hunda itti qophaa'eetuma bira taa'ee arraba jalqabe duuba arraba jalqabee jennaani namni hundi gartanii duuba isuma keessa laala isuma arrabsu kana laala ka arrafamu kun ol jedheellee laalu gara isaallee millatu namni hundi gartanii silaa isa ta'uun oolu jaaniiti agartanii isuma kana gartee laalan maal jechuuf deema kayee kabaluu deema ofirraa agartanii kayee arrabsuu deema janii eegan namichi callisee dubbachuu dinnaan kammaan dubbataa jiru arrabsaa jiru kun qaanfatee seeniin jechuu jira barjee ciqileedhaan dhahe jechuu ciqileen dhoyinaan eebarna ta'uu gartee beekeetiin jira ani immoo karaa rabbi si araaramuun barbaadaa jira maaliif jennaan gaggaarii hojii keetii ati naa kennitu kana garaana nyaatee sila akkamitti nama kana qullaa hambisee waan inni irra hojjetaa ole guutuu irraa guurradha jedheetiin bar waan si hojii kan kee kana amala kee saalihaa gaggaarii hojii keetii kana si deebisuun akkati qullaan olle qullaan hafne irra jechaafin bar si yaadda'uu jira malee dhaga'umatti hin jira barjeen namni achi taa'u marti kaanin boo'a kaan agartee namicha kaan arrabsuutti deebi'an jechuudha ajaa'iba rabbiiti jechuudha mee akhlaaqa akkam fakkaata obboleeyyan kiyya jechi namaa nama waraanuu dhabeetii miti jechi namaa si gubuu onnee si bilcheessuu dhabeetii miti garuu yoo ati haala gaarii qabaatte caba lamuunni hin deebine cabsita jechuudha gara rabbiitiis gara namaatiis akkastuu gartanii gaariidha kuni maali jecha ergamaa rabbii kana kunu wakhaaliqin naasa namaa wajji jiraadhu bikhuluqin hasan haala bareedduudha wajjin namaa wajji jiraadhu yoo sin jedhan namuma kana hundatu haala bareedduu qabaannaan nagaa wajji jiraattee nagaa baatan sehin kasi waraanu kasi arrabsu ka hamtuu irraa dhageessu ka boolla si qotaa oolu hunda haaluma gaariidhaan ofirraa deebisa silaa huwwani rabbi sittin katabin sida qabuun dandeessu حديث إمام الترمذي باسني إمام أحمد اللين وكذلك إمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع كسب باسنجتشو لما فانا كسما الأخلاق الحسنة أحد مقومات شخصية المسلم جان حال قرتني قاري قباتشون جرين قرتني كان كأولانتم ما أتنمت مولفتو كيسا توقو جان قرتي فإن الإنسان نمجتشون جسد وروح نمجتشون فوني في روحي سكيسا جرتو ولت نمجدمتا ظاهر وباطن على كان كيتي في كيسا كيتي ولتنا مجدمتا وكذلك قرتني والأخلاق الإسلامية تمثل صورة الإنسان الظاهرة والباطنة يعني حالة بريد جتشون كيسا كان كيوان جروفي وما كان كي كان الروام ملتوفي جتشوتا كيتيف هجيكي أفران كان ولك بتيتشو حالة غاري دانجر تابلو حالة غاري رجر جتشون